Mayyuu Holistic Media. Maqaan kiyya hayyuu yookiin luba Isaaq Yohaannis jedhama. Pirezidaantii Sinodoosii Kibba Itoophiyaa Bulee Horaa ka duraaniiti. Dhiyootana baallii kenne gammadaan baallii gara qaama itti aanutti namanatti aanutti dabarse. Amma immoo barnoota PhD fi kandideetti yookiin qophaa'aa ta'ee yeroo ammaa kana barnootaaf deemisaaf qophii irra jira. Gama kaaniin immoo koree Kiliftoomi damee guddina Gujii lixaa keessattuu dhimma eebba kitaaba wayyicha Gujii qindeessaa ta'ee yeroo ammaa kana tajaajilisaa jira. Guyyaadhaa wanni miidiyaa kanatti as ba'ee fi dhiyoo kana kitaabi wayyicha afaan Gujiitiin yookiin loqodaa akka Gujiin dubbatuutiin kanaan duratti hiikamaa ture. Ammaan tana ba'ee gara ummata dhaqqabiisaa jira. Dhiyootana gaafa ji'a 10ffaa gaafa guyyaa tokko Bulee Horaatti eebbifame, gaafa guyyaa 2 Shaakkisootti eebbifame, gaafa 5 immoo Finfinneetti giddugala Yuuneenii Afrikaatti eebbifame. Eebba kana sababeeffatee namoota hedduun gammachuu fi dhageessisaa jiranii. Asumaan ummata gammada irra jiran baga gammaddan isaaniin jechuu barbaada. Kaan immoo hubantiin garaagaraa miidiyaa hawaasaa irratti yeroo ammaa kana wanni kitaaba wayyicha jedhanee afaan yookiin loqoda Gujiitti hiikame kun Oromoo qoqqoodiisaa fi wanni jedhamu odeeffamiisaa jira waan ta'eef miidiyaa kanatti hubantii kenniisaaf as baane. Kaayyoon kitaabi wayyichi loqoda Gujiitiin hiikameef Oromoo qoqqoodiisaa fi moti. Yookaan akka Oromoo waliin dhageenye akka Oromoo waliin haasonne godhiisaa fi moti. Kaayyoon inni jalqabaa kitaabi wayyichi loqoda yookiin akka Gujii haasawun akka Gujiin dubbatutti hiikame tokkoffaan Gujiin hawaasa bal'aa yeroo ammaa kana gara miliyoona 6-7 10 lakkoofsa sirriitti maaliin beekneef dubbadhe achillee ol ta'uu danda'a. Loqoda ifii looga ifii kan qabu ta'e sabi kun yeroo hedduu kitaaba afaan Amaariffaatti fayyadama. Kitaaba afaan Amaariffaa kana yeroo fayyadamu hiika isaa irra daddassee akkaataa kitaabi jedhurraa qabane akkuma isaan eegalte marroo dubbii Waaqaa jaalatanuuf marroo qoonqoo Waaqaa jaalatanuuf akkuma isaan dagattetti hiikataa turan. Fakkeenyaaf kaasuun hin danda'ama namoota yeroo kitaaba kana hiikanu fakkeenyaaf dubbii Waaqayyoo keessa isa afaan Amaariffaatiin unetiin taa'u qaallaachi unetiin marinati haawwaxaachuu al jedhu yeroo hiikatanu dhugaan beetani dhugaa udaa isin keessaa guurti jedhaa ka hiikan. Dabaree ammallee eelii lijochi minaan mintochi nebberu ka jedhu ijoolleen qocaa yaayyee turte jedhanii ka hiikanu. Kana qofa adon ta'in hiika adda addaa keessatti daddassanii sababa Amaariffa sirriitti hin beekneeni hiika dabaa itti kenniisan qoonqoo Waaqa akka sabi kuni dubbii Waaqaa sirriitti hubanne dhiibbaa guddaa godhamaa waan tureefi hubantii dhabiisaan kakaate. Kana sirreessisaaf afaan isaaniitti argachuun immoo rakkoo kana hiika. Qoonqoo ifii ergee fayyise ba'aa nama maraa sallise warra isa dhugeeffate mara keessaa bisaan madda jireenyaa buuqqise. Waaqa arjaa gadhaa laafessa kana ko'aa galchaa galata haariyaa karakkataa gargaaru waaqi kun himaan biyaa. Akkam jirtan qulqullooti maatii Waaqaa araaraa fi badhaadhe Waaqa bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa bacatu. Ani maqaan kiyya Faarfataa Daawit Boruuti. Waan lama dubbachuu fi asitti argame inni jalqabaa gammada badhaadha Waaqii dhiyeenya kana nuuf godhe gammada kiyya ibsachuuf as jira. Torbaan kana akkuma beekamu kitaaba qulqulluun loogaa Oromoo Gujiitiin maxxanfamee hojjetamee xumuramee ba'uu isaa quba qabdu. Kana sababeeffadhee looga kiyyaan akka an beekutti kitaabi wayyichi qooqaan beekuun akka an beekutti maxxanfamee akka an dubbisutti akka ilaaluuf naa tolutti maxxanfamee ba'uu isaatti baga gammannee baga gammaddan jechuuf asitti argame. Inni lammaffaan immoo kitaabni wayyichi maxxanfamee uummata biraa nuu dhaqqabe kuni
kitaaba dibimbira tokko malee dogoggora tokko malee adoo namatti hin dibimbirini akka beekutti nami afaan dhalootaa isaatiin akka beekutti kitaaba dubbisee nami Kiristoos jireenya isa ta'e isa dhugaa ta'e isa karaa ta'e bakka dubbii irraa hubatu dubbii irraa qulqulleeffatee akkana jechuu maan jechuu jedhee gaaffii homaatoo keessa adoon galiin gaaffii adoo ittiin ta'in jecha inni hubatuuni jecha maxxanfamee saba keenya bira ga'e kana tarii akka jallisanii akka biraatti akka laallamne sababbiillee kitaabii qulqulluun afaanota garagaraatti hiikamee yeroo inni saboota bira ga'aa jiru kanatti gaafa kitaabonni kun maxxanfamuu tarii dhiyeenya kana qooqaa Oromoo keenya Oromoo Arsiitiin kitaabni wayyuun maxxanfamee gaafa inni ba'u jechoota tokko tokko social media irratti namooti waan tokko tokko sodaa qaban yeroo isaanii calaqqisiisan argee jira. Ammallee kitaabni wayyichi loogaa Oromoo Gujiitiin maxxanfamee bahe kun namoota tokko tokkotti tarii sodaa garagaraa uumuu danda'a. Dubbiin kuni Oromoo gargar qooduu irratti Oromoo gargar facaasaa jechoota isaa bittanneessuu danda'a. Yaada jedhu namoonni tokko tokko calaqqisiisuu danda'anii kuni akkasii miti akka lama laaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa kitaabni kun loogaa Oromoo Gujiitiin maxxanfamee ba'uunsaa heger Oromoonni tokko ta'ee kitaaba qulqulluu yookaan kitaaba wayyicha Oromoon tokko ta'ee dubbisuu qabaachuu fi dursa Oromoon looga inni qabuun maxxanfamee ba'uun isaa heger jechoota san akka dictionary'itti Oromooti akka itti fayyadamaniif Oromoo kaabaa Oromoo dhiyaa jiru Oromoo baha qubatu irraa jechoota walitti cuunfamee ba'ee kitaaba waloo kitaaba tokko nu taasisu maxxanfamuu isaatiif sababa ta'a jedhee waan amanuu fi sodaa akka inni hin qabaanne akka Oromoo qooduuf Oromoo bittamsuu fi akka inni maxxanin jireenya isa ta'e Kiristoosi afaan beekuuf akka beekutti akka nami dhandhamuuf malee Oromoo gargar baasuuf akka hin taane qajeelummaa fi garlaafummaa guddaan akka isin beektanu isin beeksisuuf as dhaabadhee kanaaf Waaqayyo isin haa eebbisu kitaaba wayyicha looga Oromoo Gujiitiin maxxanfamee ba'e kana dubbisaati. Dhugaa isiniin jedha jechoota baay'ee mi'aawaa ta'e jechoota waaqa qofaaf jedhamee Oromoon Gujii itti fayyadamu jechoota wantoota biraatii fi fayyadamuu isin hin dandeenye kan waaqa qofaaf Oromoon itti fayyadamuu danda'u keessaa argachuu dandeettu jechoota ittiin baay'ee ittiin gammaduu dandeettan jechoota baay'ee keessaa argattanii isiniin jechuu fi baga gammaddan baga gammadne isiniin jechuuf as jira. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Horaa bulaa deebanuu bobbaasaa. Wayyuu Holistic Media. Yooyaa akkam jirtan nageenyi isin badhaadha. Gooftaan maqaa isaa ulfaatu an Paaster Eliyaas Bariisoo jedhama. Har'a yaada kitaaba wayyichaan wal qabate yaada kennuudhaaf asitti argamne. Akkuma beekamutti kitaabi wayyichi afaan yookaan loogaa Oromoo Gujiitiin barraa'ee torbee kana eebbisuu gubbaa jirraan Waaqayyoon nu gargaare bu'aa baay'ee fi dadhabbii waggaa 20 duubatti kitaabichi kun uummata keenya harka ga'ee jira. Kanaaf Waaqayyo guddeessinee galateessina. Qulqulloonni keenyallee bakka jirtanutti baga gammannee isiniin jenna. Asitti aansuudhaani yaada barbaachisummaa kitaaba wayyichaa kana yommuu kaannu kitaaba wayyichi kun uummata keenya biraan ba'isaaf tanaan dura gatii guddoon itti ba'ee jira. Akkuma dubbatamaa ture namootaan nun beenne biyya alaatii dhufanii wareegamanii jiranii wareega guddaan gara uummata keenyaa ga'e kaatti dhaanaman kaatti du'an waraana adda addaa keessa kan darban jiranii abbootiin kitaaba kana nu dhaqqabsiiselleen galata guddaa isaaniif qabna. Kitaaba kunini barbaachisummaan isaa gara keenyatti dhaqqabeef tokko tanaan dura afaan Oromoo yookaan looga adda addaatiin
akka barraa'ee saba baay'ee bira gahaa ture beekamaa. Amma immoo nu warri Oromoo Gujii loga kennaan hiikamee Gondoroo wayichi ammoo amma guutuun isaa nu dhaqqabee barbaachisummaan isaa kitaaba kunini akkuma beekamutti tanaan dura gumii teenna badhoo bira hin geenne yeroo gumii guddoo bira hin geette ammoo gara Loqodaa gara Oromoo gara Bahaa Gula jiranuun lixaa gula jiranuun dhaqqabee ture tanaan dura isaa san dubbisanii hubachuu fi baay'ee ulfaata ture sabbiin isaa Loqodaa garasiitiin waan barraa'ee jiruuf amma immoo yeroo loga Oromoo Gujiitiin barraa'ee dhufu salphumaatti dubbisanii hubatiisaaf beekisaaf baay'ee barbaachisaa. Tanaan dura kitaaba afaan Amaariffaarraa dubbisanii hiikanii hiika sirrii ta'ee ka sirrii hin taanellee yeroo baay'ee itti fayyadamaa turane. Ta'u malee ammoo yommuu nu dhaqqabu kanatti namni keenna afaan isaan galuun yaada isaa galuun dubbisee lallabuuf barsiisuuf ammallee ittiin jiraatuudhaaf baay'ee barbaachisaa kana waan ta'eef barbaachisummaan isaa inni guddoon akkaataa saba keennaaf yookaan gumii teenna galuutti hiikamee gumii teenna biraan baay'ee jira. Kana jechuun ammoo kan loga afaan biraatiin barraa'e yaada morminuu yookaan ammoo yaada biraa jiraachuutu hin ta'in nu kitaabi kunin loga afaan Oromoo Gujiitiin barraa'e akka dhaqqabu sirriitti hubannee beennee barsiisnee ittiin tajaajiluudhaaf kanaaf nuun bira ga'ee gumiin teenna bakka adda addaa jirtanuu irra deebiidhaan baga gammaddanee baga waliin gammanne jenna eebbifamaa horaa bula. Wayyuu Holistic Media. Tasfaayee beekamaa jedhama. Ani dhaabbata The Word for the World jedhamu keessaa hojjadha. Hojiin nu hojjannu hiikaa kitaaba hojichaati. Nami lafa kana irra jiru mart dubbii waaqaa jecha waaqaa rakkina mal akka hubatu kan akka godhuu dandeenyu kitaaba hojichi gara loga Oromoo Gujiitti hiikame kun kolbaa naannoo Oromoo Gujii keessa jiruu fi bu'aa guddaa qabuusu jennee akkasitti amanna. Bu'aan isaa jalqaba naannoo Oromoo Gujii keessa nama kiristaanaa hedduutti jira. Harka 65 ol kiristaana nami lafa kana keessa jiru. Nami guddaan nami xiqqaan kabarate kan baratin dubbii waaqaa rakkina mal argatuu qaba. Tokko kana hojjetuu keessatti immoo gara biraatiin afaan Oromoo tokko ta'e kana keessatti loga yookaan loqoda adda addaatti jira. Kun haaluma afaaniiti. Afaan Oromoo keessa qofa hin ta'in afaan Amaaraa keessas hin jiraata. Afaan Ingiliffaa keessallee hin jiraata. Afaan noota biraa keessallee logi jiraatuun kun naachuraal malee waan nami tokko fedhe akkasitti dubbadhaa ka jedhee nami yookaan uumumati jechuudha. Kanaaf isa naachuraal ta'e kana irratti hundaanii kitaabileen adda addaa hojjetame jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa fudhanne vershinii yookaan hiika gosa adda addaatti lafa jira jechuudha. Kanaaf kun akkuma dhalooti jijjiiramaa deemuun afaanis jijjiiramaa logi Ameerikaa keessatti dubbatamu kabiraati ka UK keessatti dubbatamu kabiraati afaan biroo keessallee dhunnee kun kanuma jechuudha. Kun wama jiraatu gara Oromoo illee dhunnee logi jiraatuun yookaan loqotu jiraatuun kun cubbuumati uumamumaa waan ta'eef isa kana immoo bifa saniin irratti hojjetanii afaan Oromoo guutuu kan guddisuun guddoo barbaachisaa jechuudha. Nami akka dubbii waaqaa hubatu barbaanna kaayoon teenna ta'an achi dabaree immoo afaan keenya ka Oromoo guutuun akka guddatu feena nu ilma Oromooti kana yaadi qabnu nami yaada addaa qabaate wal haasoo dandeenya wal bira teennee haasoo dandeenya ijaan nu dhaggu barbaadellaa dhaggu wal haasoo dandeenya. Kun haaluma afaaniiti ulfaadhaa kabajamaa kitaaba amma hiikame kun ergaa biraa homaa wanni inni qabu hin jiru. Uummata naannoo Oromoo Gujii keessa jiru yaada guutuu waan waaqi itti dubbatuu fedha akka argatu feena kana itti aansee immoo guddina afaan Oromoo guutuu keessatti gumaachuu feena kana. Wayyuu Holistic Media. Abdusalaam Rudwaaniin jedhama hojjeta wangeelaatiin yeroo ammaatti hojjedha. Kan inni dalagde gara Harargeetti garuu har'a barbaachisummaa hiika kitaaba qulqulluu
wayyichaa irratti dubbachuudhaaf waliin akka kaase guyyaan kun akkuma beekamu guyyaa eebba guddaa jiila guddaa uummanni keenya gujiidha qopheeffatanii kitaaba qulqulluutti eebbifataniidha yookaan ta'an akka isaan jedhanitti kitaaba wayyichaa. So kanaafi kitaaba wayyichaa inni jarri kuni obboleeyyan keenya kuni qopheeffatan kuni maaf barbaachisee jennee hiika isaarra bira dhufnee yogguu laallu akkuma beekamu Oromoon saba guddaa fi bal'aadha. Garuu saba tokko afaan tokko qaba. Loqoda garaagaraallee qabaatu jechuudha. Ammumallee akkaanii fi naannaasaa jirutti ana argee daladhee nama gujiitis nama garaagaraati hojii haasofnu walii galla. So afaan tokko qabna. Garuu immoo loqoda hedduu qabna. Saba bal'aaf guddaa akka ta'u keenyaatiin teessuma lafaarraa kan ka'e haalota garaagaraa akkaataa jireenyaarraa kan ka'e loqodi keenya baay'ee addaan fagaachaa akka dhufe ni beekama. Ta'ullee immoo yeroo dhiyoodhaas karaa kaarikulamii barumsaa dhaloota walitti dhiyeessuudhaaf yaalileen hedduu godhameera. So har'a kitaaba wayyichaa inni loqoda gujiidhaa kuni qophaa'uun maaliif barbaachisee jennee yogguu laallu wantoota bu'uuraa sadii kaasuutu nurra jira. Tokkoffaa bal'ina keenya beekuu qabna. Bal'inni keenya abaarsaaf yookaan ta'an wal dhabbiidhaaf sababa kan ta'u miti. Baay'ina loqoda qabnuutis laaluu qabna. Innis gargar bahinsa keenyaaf miti. Inni tokkoffaa isa kana laaluu qabna. Akkuma lafti keenya addaan fagaatu aadaa fi akkaataan haasaa keenya addaan fagaachaadha. Keessumaa loqodoota keessatti jechoonni naannoo tokkorraa tokkotti safuu cabsan, naannoo tokkotti rakkoo biraa uuman, naannoo tokkotti waan biraa kannan baay'achaa dhufanii jiran. Baay'ee jechootuma salphaa xixiqqaadhaan yoo kaasne naannoo hedduu keessa fakkeenyaaf gara Harargee dhuftee Waaqayyoo Waaqaa maalii hogguu jettu hiikoon isaa maatiin keenya waan fayyadaman waan hin taaneef baay'een beekamu. Garuutu gara barumsaa booda mana barumsaa dhaquu booda dhaloonni haaraan ni beeka xiqqoollee ta'u. Akkasumas warri gara amantii hojii wal qabatu ni beeka. Gara gujii hogguu dhaqnee qaawwaan kana akka bal'inaan jiru ani warra dhuga baatuu ta'an keessaa guutummaa Oromiyaa keessa kutaa hedduu dhaqee waan hin tajaajilee argeef qaawwaan jechoota garaagarummaa jechootaa fi rakkoo hedduudhaa jira jechaadha. So kitaabni qulqulluun kun kan barbaachiseef barbaachisummaan isaa inni jalqaba bal'ina keenyarraa kan ka'e akka bal'ina sabaatii fi akka guddina saba keenyaatiin ammaasis hiika kanaa ol waan nu barbaachisuuf jeena mana garaagarummaa uumuuf osoo hin ta'in bal'ina keenya wajjin kan deemu kan nu wajji walgitu hiika hedduu qabaachuun keenya nu fayyada malee nu miidhuu jeena mana tokko isa kana inni lammaffaadha. Eegumsa jechoota amantiiti. Jechoota amantaa wajjin wal qabatu jechoota baay'ee safuu fi naamusa eeggachuu qaban eegumsi amantiidhaa isarratti hundaa'edha. Keessumaa karaa tiyooloojiidhaa dhufnee yogguu laallu jechoonni naannoo tokkotti hiika guddaa qaban naannoo biraatti hiika xiqqaa yogguu kannan argina. Fakkeenyaaf yoonii fi gara Harargee dhufe namni hafuura yoo jee hafuura jechuun isa namni harganu nama keessaa bahudha. Kanaaf ruhaa jechuudhaan ni yaamna nuti. Kutaawwan garagaraatti tiyooloojikaalii kufa akka ta'an dhufne rabbii gooyitaa jenna nuti waaqayyo waaqa yookaan ta'an isa jennu gooftaadhaan gooftaa jechaadha. So kanaaf jechoonni garaagarummaan jechoota baay'ee dhiibbaa amantiidhaa guddaa uumaa waan jiruuf kun akkas keessa hubannaa keessa galfamuu qabaa jennee amanna. Inni sadaffaadha ka'umsaa fi barbaachisa. Hiiki akkana fakkeenyaaf gara fuuldura kitaaba qulqulluu Oromoodhaa waaltaa tokko nu barbaachisa gara sanii dhufuu qabna. Wayyuu Holistic Media. Namni tokko akka otoofaa afaan biraa yookiin afaan Oromoo biraa akka jibbunutti sanii mootii ammoo afaan Amaariffaatiin kabarraa'ee nu bira jiru kitaaba wayyicha kana akka jibbunutti yookiin afaan Ingiliffaa akka jibbunutti adoo hin ta'ini jechuma waaqaa kana dibu'aanii hubannee raataatiin itti akka jiraannuufi taa'ee jedhamee raataatiin kan hojjetame waan ta'eef akkasitti hawaasa keenya badhaa Oromoo duuchiin akka hubatu namooti biraalleen hubantii dogongoraa keessaa kan seenne yaamicha kiyyaa isinii dabarsuu barbaada ulfaadhaa galatooma. Egaa namoota kitaaba kana wajjin wal ilaalchisee ilaalchota garaagaraa qabaniif dhaamsaan qaba. Yeroo naannoo kiyya ta'uu perfeektiidhaani yeroo naannoo nama biraa ta'uu dogongora jaanii yaaduun kana caalaa wanni Oromoo gargar fageessu hin jiru. Rakkoon keenya karaa siyaasaas karaa amantaas waan hundumaan jiru tokkoffaa irratti rakkoo adda addummaa yaadaa fi adda addummaa keenya itti amannee fudhachuu dadhabuuti. Nuti adda addummaa aadaadhaa qabna, adda addummaa loqodaa qabna, kana amannee fudhachuu qabna, adda addummaa yaadaatis qabna. Akkaanii fi namni tokko yaadutti dirqama yaaduuf hin qabu. Akkaan ani itti yaade naa kabajjii akkasii wajjin jiraadhu barbaachisa. So adda addummaa kana kabajaadhaa. Akkamitti adda addummaa kana xiqqeessaadhaa dhaloota giddugaleessaan walii galuu danda'u uumna kan jiru itti haa yaadnu waaqayyo isin eebbisu sabi keenya gujiidhaa addumatti kitaabni qulqulluun keessan arraan tana kitaabni qulqulluun loqoda keessaniin ta'e isiniif qophaa'e baga gammaddan
baga gammanne gammachuun teessan gammachuu keenya waaqayyo gooftaan kiyya baraaf jireenya keessan hundumaa eebbisu kitaaba kunillee kitaaba dhaloonni dubbisee ittiin dukkanarraa gara ifaatti dhufu warri dhufettiin gooftaa isaa sirnaan hordofu akka ta'uuf waaqayyo gooftaan dubbii kanaan qabee saba keenya lafasaa namasaa jireenya isaa waldaa kiristaanaa isaa haa eebbisuun jaa nagaan tura eebbifama. Afaan Oromootiin hin jiru kan jedhullee afaan Oromootiin hin jira. Afaan Oromootiin waggaa 125 dura kitaaba qulqulluun hiikameera. Inni kunillee immoo fayyadamaa jira ummati keenya. Haa ta'u malee immoo looga keessatti jechoonni garagariin afaan Oromoo waliigalaatiin beekamu gara gujiitti salfii kan ta'an hedduutti jiran. Fakkeenyaaf booddee kan jedhu gujiin booddee jedheen dubbatu. Booddee jechuun afaan salfiiti. Gujii biratti Oromoo biratti beekamaadha. Booddee jechuun gara gujiitti immoo jecha nama salfachiisu. Waltajjii kana irratti dubbatiisaaf kan namaaf ta'uu miti. Kana wal ka fakkaatu fakkeenyaaf bantii kan jedhu gara gujiitti waan biraatiin beekama. Gara immoo hawaasa biraatti rakkoo hin qabu. Gujii biratti immoo salfiidha. Bantii jedhamee qaaliyaatti hin dubbatamu. Rakkina kanaan kakaate kitaaba afaan Oromoo waliigalaa nu warri barumsa qubee laakkonnee garagariin haa beennu haa hubannuuti malee sabni gadi jiru sabni golba jiru hin hubatu kana. Kanaaf hubantii tan akka afaan isaanii galuun ergaan kitaaba wayyichaa daba tokko malee akka isiin saba kana bira geettu barbaadamee hiiki kun geggeeffame malee Oromoo qoqqoodiisaaf himutu. Inni lammaffaan bu'aa inni qabu afaan Oromoo waaltessuu keessatti bu'aa guddaa qaba. Jechoota Oromoo biraa keessatti hin jirre gujii biratti beekamu jira. Fakkeenyaaf wayyicha inni jedhu gara gujiitti saba biraa keessa jiru. Fakkeenyaaf Oromoo biraa keessatti qulqulluu kan jedhu bishaallee qulqulluu, nyaatillee qulqulluu, wayaallee qulqulluu, kitaabillee qulqulluu. Akka saba biraatti jecha biraa waan hin qabneef, jecha filatama waan hin qabneef. Gujii bira dhatte bishaaniin qulqulluun jenna, wayaan qulqulluun jenna, waan dhimma waaqaa wal qabatuun immoo wayyuu jenna. Kitaaba wayyicha innaa jennu isa afaan Ingiliffaa holy sacred jedhuun bakka bu'a jechuudha. Inni wayyicha jedhu kun. Kanaafuu hiiki kuni Oromoo waliigalaatiifuu jecha Oromoon biraa hin qabne akka inni baasu taasisa. Fakkeenyaaf kadhaa kan jedhu amma kadhaan hin beekama tsalooti yookiin prayer kan jedhamu yoo akka gara afaan waliigalaatiin kadhannaan waan hundaaf bishaalleen kadhatanii durralleen kadhatanii wantoota biraalleen kadhatanii waaqalleen kadhatanii jennee sadarkaa waaqa gabbuusa. Kanaafuu gujiin daadimata jedha. Kanaaf jechoota akkanaa kun afaan Oromoo waaltessuu keessatti bu'aa guddaa qaba. Kanaafuu nuti wanti akka kitaaba wayyichi afaan yookiin loqoda akka gujiin dubbatutti hiikamu barbaanneef Oromoo qoodiisaaf adoo hin ta'in Oromoo guutuu faayidaa akka ta'uuf barbaanneeti. Kanaafuu ummati keenya miidiyaa kana ilaalisaa jirtanu ilaalchi miidiyaa nama dhuunfaa tokko irratti akka saba Oromoo qoodiisaaf kitaaba kana hiikametti godhamee ilaalamu dogongor akka ta'ee fi hubantii sirrii akka hin taane beektanii yaada kan akka hubattan barbaanna. Inni biraa immoo kitaaba loqoda yookiin looga sabaatiin hiikisadhaan jalqabanne ka gujii kuni duuba hafeera. Fakkeenyaaf kitaaba wayyuu jedhamee Arsiin waggaa 10 dura baay'ee maxxanfamee gabaarra jira. Ummati Arsiitti fayyadamiisaa jira. Kitaaba waaqaa jedhee afaan Booranaatiin barreeffamee Booranni guutuun itti fayyadamiisaa jira. Nullee walumaan fayyadamuu jira. Kana waan taateef ka gujii kun baay'isi maanti adda godha Oromoo qoodiisaa maanti fida ka gujii yennaa baay'e. Ka saba dhibiitti yennaa bahu hin dubbatanne ka gujii yennaa bahu maafi dubbii uume. Kanaaf namni waan kana dhageeffatu jiru ergaa tana sirriitti hubatee dogongora akkasiin irraa akka ifi eegatuu fi saba keenya tokkummaan afaan tokko dubbannee akka gargaaru ergaa asumaan isin dabarsaa waan dhageettaniif galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Wayyuu Holistic Media. Maqaan kiyya Paaster Gammadaa Adulaa jedhama. Godina Gujii keessa mana amantaa Yot Biraanii keessatti tajaajila. Yaada hiikama kitaaba wayyicha afaanii akka haasaa gujiitti hiikamee kana ilaalchise gammachuun natti dhagame agaana jedhee ibsuu hin danda'u. Inni kunini akkuma dubbii waaqaa jettu nami dubbii waaqaa yoo beeke yoo hubate waaqa fakkaata. Nami waaqa amaneef waaqan fakkaatu
Yesus Kiristoos na fakkaatu yoo danda'u yennaa dubbii waaqaa tana afaa isaa galuun jecha isaa galuun yoo hubate waan ta'eef kitaabi amma afaan akka haasaa gujiititti hiikame kuni jijjiirama hafuuraatii fi guddina hafuuraa keessatti baay'ee murteessaa barbaachisa. Kanaaf ummati keenya gujii ummati keenya Oromoo hundi kitaaba kana argachuu kennaan baga gammaddanee bagatti isin ga'e jedha. Sa'aan suudhaan immoo kitaaba kana laalchisee yaadooti adda addaa hin jira. Kitaaba kun hin barbaachisu yaadi nami jedhus yaaduu danda'u jiraatuu danda'a. Haa ta'u immoo kitaaba kuni nuti ummati tokkoyyuu balbala tokkottuu nami yaada dubbata. Ummati Oromoo bal'aa yaada adda addaa qaba, jecha adda addaa qaba. Isa keessaa gujiin immoo balbala tokko. Kana waan ta'eef akka haasaa gujiititti kitaaba koo hiikamuun dhalootitti aanu sirriitti dubbisee sirriitti hubatee jireenya isaa akka jireenya Kiristoos fakkaatu jiraachuu danda'u irraa barachuuf murteessaa waan ta'eef inni kun murteessaa jedha. Kanaaf hubannaa malee immoo kitaaba kana afaan adda addaatii keessaayyuu afaan gujiitii kunini Oromoo gargar qooduu danda'a jedhamee yaadota odeeffamu midhageenya kuni akka nama tokkootitti yookiin akka tajaajilaa tokkootitti akka nama waaqa amaneetti hubannaa dhabarraa waan burqe jedhee yaada malee kitaabi afaan sabi tokko beeku yookiin afaan uummata tokko beekuun hiikamuun isaa walhubantii uummata gidduutti walhubantii kolbaa gidduutti walhubantii Oromoo gidduutti babal'isee guddisa malee jijjiirama yookiin dhiibbaan qabu yookiin Oromoon qoodu yookiin garaagarummaa uumu jecha. Bifa kanaa hubannee namni bifa kanaan hubatin illee jechooti fakkeenya gujii keessa jiru, jechooti Boorana keessa jiru, jechooti lixa Oromiyaa jiru, jechooti baa Oromiyaa jiru, giddugala Oromiyaa jiru yoo walti dacha'e jedhee caalaa Oromoo tokkoonsee Oromoo jechaan dureessa godha malee gargar nama waan hin qoonneef hundi keenya bifa kanaa hubannee badhaadha Waaqayyo amma nuu kenne kana kitaaba kana itti fayyadannee dubbinne rakkoo waan jiraatu illee jiraate ideensa keessa waliin kitaabota biroo irratti sirreessuu waan danda'amu ta'eef bifa kanaa yoo hubatame gaarii jedha. Kanaaf ummata hunda bal'aanuu ummata gujiitiin akkasumas ummata Oromoo namootaan kitaaba kana dubbisu duuchiin baga gammaddanee baga itti isin ga'e jedha. Wanni kun loogaan immoo afaanii kitaabni wayyichi hiikamuuni waan afaan Oromootiin jalqabame qofaa miti. Afaan baay'ee keessatti kun ta'aa ture. Afaan Ingiliffaa keessatti fakkeenyaa fi verjiinii gara 10 jira. Afaan Ingiliffaa qofa otoo ta'u bakka 10 hiikameera. Afaan Ingiliffaa yoo diqqaate jechuudha. Achi ol laakkoo dandeenya. Afaanuma Amaaraa kan amma dubbachaa jirre gara 5tti hiikameera. Afaan Amaaraayyuu kennaan kaadha jalqabee miti. Wanni kun haaraa miti. Waan miilana dhaga'anii miti. Kana qofaa miti afaan baay'een afaan Fireenchii, afaan Dachii, afaan Jarmanii, afaan adda addaa akka quttii hawaasaatiin akka quttii uummataatiin looga isaaniitiin hiikkaani waa adda jalqabamee miti. Kaafaa Oromoolee yennaa ta'e immoo guyyaa kalee kana ka jalqabamee miti. Yeroo ammaa kana hiikkaan looga kitaaba wayyicha looga Oromoo Gujii 5ffaa isa 5ffaa adda afuri kanaan dura jira jechuudha. Kanaaf kunin tajaajila wangeelaatii fi badhisiisa dubbii Waaqayyootiif waan barbaachisa waan ta'eef bifa kanaatiin hiikamaa deemuun dubbii Waaqayyoo kitaaba wayyichaa ammallee itti fufa. Hawaasa Oromoo ammoo inni kun qofaa hin ga'u ammallee baay'ee hawaasni kenna. Looga baay'ee nu barbaachisa. Inni kun hiikamee yoo hobba'e immoo bakka tokko fidanee verjiinii walta'iinsaa ka ta'e jechootni gosa gosatti yookiin lafa lafatti dedhamee akka inni hafne jechoota haaraa ka jeebanaa ka ta'an ka hawaasa Oromoo dur dubbatu ka abbootiin dubbatan ka maanguddoon dubbatan ka biyya keessa jiru jechoota afaan Oromoo ka turan baay'ee qotee baasiisa jira hiikkaan kitaaba wayyichaa. Kana waan ta'eef hiikamuun kitaaba wayyichaa loogaan itti hojjetamuu isaa guddina afaaniitiif
qooda guddaa qaba. Dhaqqabsiisa wangeelaatiif qooda guddaa qaba. Mootummaa Waaqayyoo badhisiisaaf qooda guddaa qaba. Sabaaf hawaasa walitti fidiisaaf qooda guddaa qaba. Tokkummaa hawaasa keenyaa tokkummaa hawaasa tokko ka ijaaru malee ka diiguu akka hin taane yaadisa barbaachisa. Namni akkas yaadu yennaa jiraatullee yoo taate kunin hanqina hubantii hanqina wallaalchaa hubantii dhabarraa ka burqe malee yaada dhugaa if keessaa kan qabne akka ta'e kana hubachuu barbaachisa. Kanaaf hiikamuu looga hedduun hiikamuu kitaaba wayyichaa kana waldaan kiristaanaa deeggaruu qaba, hawaasni deeggaruu qaba, mootummaan deeggaruu qaba, hawaasni wal qabatee hojii tan bal'inaan gara hiikiisaa deemuu qaba. Kanaaf kun baay'ee barbaachisa. Isa kana argachuun hawaasni gammada guddaa qaba. Kanaaf kitaaba wayyichi looga Oromoo Gujii hiikamuu isaatiin gammada guddaa qabna. Guddoo gammanneerra hawaasni keenya ka olii gadi jiru addee baay'ee qubatiisa jiru baay'eensaa hawaasa keenya guddoo gammadee jira. Kanaaf hawaasa keenya ka hawaasa Oromoo Gujiitiif akkuma san Oromoo waliigalaa guutuun baga gammaddane. Kitaabni wayyichi bifa akkanaatiin jechoota haaraa jechoota Oromoo keessa gollamee dedhamee sila hafuu malee qabatee ka dhufe ka jechootaan akka malee guutuu ta'e dureessa ta'e kitaaba wayyichi kun baga nuu dhaqqabe isa argachuu keessaniin baga gammaddane. Isa kana haa dubbifannu, isa kana haa qo'annu, isa kana haa tajaajillu, isa kanaani tajaajila waldaa kiristaanaatiif afaan keenya aadaa teennal itti haa guddisnu, tokkummaa teennal itti haa ijaarruuti. Akkana jedhuu barbaada. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Eebbifamaa horaa bulaa. Wayyuu Holistic Media. Areera Yoonaas Jiroo jedhama. Waldaa amantaa Hiwoota Biraanii kan Gujii Bahaa keessa tajaajila. Akkasumas kolleejjii kitaaba wayichaa Hiwoota Biraanii Gelaa Doolaa qindeessaadha. Waan dura bu'aadha. Kan maxxansuudhaan kitaaba wayichi amma looga Oromoo Gujiititti hiikamee dhufu kanaan sabni keenya Oromoon hundii fi akkasumas immoo Oromoon Gujii yookaan Gujiin keenya baga gammadan jechuu barbaada. Sababni isaa yeroo dheeraadhaaf dhalooti keenya Gujiin nama akkana jedha. Gooree qorii gooroo keetittiin galadhu akkas jedha. Oromoo hortee isaa badhaadha. Kaaba kibba bahaaf lixa jidduu akka malee walirraa fagaata. Akkuma quttii isaatiin loogi isaallee garagara. Kanuma wal qabatee kitaaba keenya afaan Oromoo Gujiitiin amma hiikamee dhikaate kun gaaffii dhaloota keenya yeroo dheeraatitti deebii argate. Barnoota kitaaba wayichaa keessatti gaaffiin ijoollee keenyaa ka amma maaliif looga keenyatti afaan keenyatti hiikamne barnoota kun isa jedhamu gaaffii adda addaa innaa adda addaattiin ka'a. Ta'u ammoo afaan akkuma quftii adaala teenee hiika adda addaa qaba. Ka adaala ka tokkotti hiika safuu hawaasa sanii eegu adaala biraatti ammoo eeguu dhabuu waan danda'uuf hiika amma afaan jeebana Gujiitti hiikamee dhufe kunin abbootii keenyaaf ijoollee keenyaaf dhaloota haaraa fi baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaa isaa maddi gumaanu barbaachisaadha. Maddi gumaanu guddina waan gumaatiin guddina afaanii keessatti diinagdee keessatti namoonni qaxxitumaanii afaan isaaniitiin qaalii Waaqayyoo dubbatanii hubachuu keessatti gahee walii aanaa qabaa jechaadha. Guyyaa kanaan jalqabee kitaaba wayyichi afaan keessaniin hiikamee waa isiniif dhikaateef oliif gadi uummata badhaan keenya akka jirtanu baga gammaddane baga gammannee isinin jechuudha barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Pastor Tasfaayee Waaree jedhama. Mana amantaa Mulu Wangeelii irraa wanni ammas dhaabadhee isin dura dubbatu barbaade keessattuu uummata Oromootii fi baga gammaddaa isin jedhiisaaf. Qoonqoo Waaqaa kana hubannee itti dhugeeffanneetiin waa galateeffannu marroo nu baay'ee fi guddisnee waa galateeffannaa. Guddinni afaanii keessatti afaan Oromoo Gujii keessatti dhokate. Afaan Oromoo
hagujii hin beekne Boorana keessa dhokate Arsii keessa dhokate yennaa walta dacha'u afaan Oromoo giddu galeessaa nu uumuu marruu danda'uu fi guddina afaanii keessatti tapha guddaa marroo taphatuu fi baga gammaddanee galatooma. Wayyuu Holistic Media. Alamaayyoo Hodheessaa jedhama. Hojjetaa Wangeelaa Waldaa Guutuu Wangeelaatti. Hiikkaan macaafaa qulqulluu kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Wangeelli nama hundumaa bira akka inni ga'u akeeka Waaqaati, karoora Waaqaati. Waaqi ergaa fayyinaa tana gaafa gara namaa fidu namimmoo afaan ifii danda'uun ergaa tana dhaga'uu qaba. Ergaan tun immoo adda saba Gujiitii fi naannoo sana kan jiranu kitaaba kan afaan isaanii kan hin taane fayyadamaa rakkina garaagaraa keessa kan turan. Adammoo afaan loqoda ifii beekanu ka ifii dubbatanuun kanaadhaaf abbaa isaaniitiin kitaabi kun isaan dhaqqabuu isaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Barbaachisummaan kitaaba kanaa inni tokkoffaan ergaa wangeelaa nama hundumaa biratti bifa wal fakkaataa kan dhaqqabuuf. Ergaan fayyinaa, ergaan jajjabinaa, ergaan waaqi dhala namaatiif yaadatuun adoo addaan hin citin nama diqqaa guddaa nama barate hiyyeessa dureessa adoo hin jedhin nama hunda bira walqixa akka dhaqqadduu fi hiikkaan barbaachisummaa isaa kanaaf ta'e jechuudha. Inni jalqaba. Inni lammaffaan immoo hiikkamuun kitaaba kanaa loqoda afaan Oromoo tokko ta'ee adoo jiru loqoda kan Gujii saba badhaa kana ka duuba jedhe kana akka inni garasii kana bahu. Loqodi kun waan baay'ee of keessaa qaba. Karaa afaaniitiin illee yoo ilaalle waan baay'ee of keessaa qaba. Fakkeenyaaf jechootuma nuti waaqaaf fayyadamnu jechoonni fayyadamnu garaagaraa jechoonni baay'ee barbaachisaa ta'an hedduu jiran jechuudha. Jechoonni kun waaqa nuti kabajnee sodaannee waamnu kana akka nuti maqaa isa sirriitiin kabaja jecha sirrii fayyadamnee akka nuti isa akka nu maqaa kana isa waamnuu fi kan nu fayyadanidha. Fakkeenyaaf maquma kanarraa yookaan kitaaba wayyicha jedhamee waamama. Wayyuu jechuun maqaa divine waaqayyo qofaaf kennamudha. Waan biraatiif hin kennamu. Waaqaaf kennama maqaan kun. Qulqulluu jechuun danda'ama. Qulqulluun immoo wantoota garaagaraatiifis hin ta'a. Wayyuu kan jedhu immoo waaqa qofaaf ta'a jechuudha. Kadhannaa yoo fudhanne fakkeenyaaf kadhannaa inni pireer jennu kun pireer kan jennu kun gara kadhannaa jedhutti finnee kadhannaa kan jedhu deebinyee pireer goonee argachuu hin dandeenyu. Kadhannaan yookaan immoo pireeriin waaqa waliin wal arguu namaa kan waaqa waliin godhu hariiroo namni waaqa waliin qabu hariiroo akkasii kan ibsu yoo ta'u akka loqoda keenyaatti garuu daadimannaa jedhamee waamama. Daadimannaan haasawaa nami lamaa waliin qabuufillee ta'u haasawaa nami tokko waaqa waliin godhu hariiroo nami tokko waaqa waliin qabuuf kan fayyadudha. Gama kan biraatiin immoo ergaa wangeelaa babal'isuu irratti namoonni kanaan dura baay'ee rakkataa turaniiran. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaa adoo hin beekin kitaaba afaan Amaariffaa fayyadamaa turan. Inni kun immoo hiika dogongoraa hedduudhaaf nama saaxilee jira. Kana jechuun kitaabni afaan Amaariffaas loqonni kanaan duraas miidhaa fideera jechuun miti. Wangeelli karuma sanii lallabamaa ture. Karuma sanii nama hunda dhaqqabaa ture. Haa ta'u malee haga deemuu danda'u san hin deenne. Fakkeenya abbaan kiyya hin dandeenye dubbifatu isa. Haati dandeettee dubbifatu. Obboleeyyaan jiran ijoolleen namoonni duubaan dhufaa jiran bacaa jiran. Namoonni kun seera akka isaa hubatanuu fi hiikaan isa kana baay'ee barbaachiseera. Gama saayinsiitiinis yoo fudhanne every language has its own dialects jedha. Afaan kamiyyuu dialektii garaagaraa qaba. Kuni afaan dialektii garaagaraa qabaachuun cubbuulee moti. Kitaabni immoo akkaataa kanaan nama hunda bira akka dhaqqabuuf dialektii garaagaraatti hiikamuun isaa cubbuulee moti rakkinallee moti afaan irratti dhiibbaa hin fidu. Moor afaan sun akka inni guddatuuf afaan sun vocabulary baay'ee akka inni qabu afaan Oromoo vocabulary baay'ee akka inni qabu kuusaa jechootaa isaa guddisa malee wanni inni isa diqqeessu hin jiru. Kanaafuu ergaa wangeelaa kana namoonni argatan namoonni kan biraas osoo danda'anii dubbifatanii baay'ee gaarii ta'a. Kanaafuu warri har'a kitaaba kana argatan baga gammaddanii ergaa wangeelaa kana dubbisaa waliin gahaa namoota wangeelaa kana dhaga'in biraan gahaa kitaabni kun isin biraan taa'ini dubbisaa itti fayyadamaa jechuun barbaada. Galatooma. Wayyuu Holistic Media. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun Wayyuu Holistic Media dha. Jalqabarra akkuma isinii kaasee kitaabi wayyichi looga gujiitiin barraa'ee barbaachisummaa isaarratti hayyoota luboota teenna haasaa garaagaraa godhaa jiranii kana kan gooneef namooti garaagaraa maaf barbaachisee gaaffii jedhu uummata keessa yaada negatiivii qabatanii dhufaa waan jiranii fi kanaaf ibsi waan barbaachisee fi akkuma agartanii akka dansaa ibsi nuuf kennamee jira.
wayyuu holistic media dha kan isiniif qindeesse an obboleettii teessan qalamii saaqiti akkasumas ogeessi kaameraa kennaa Naa'ol Gobanaan waliin jira isinileen walii waan turtaniif galatooma wayyuu holistic media keessanii ammuma seenaa subscribe if share godhaa maatii ta'a yeroo hunda sagantaa akka kana qabannee isiniif dhunna turtii gaarii wayyuu holistic media